Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Godina Jimmaa aanaa Geeraatti abbaan qabeenyaa Zaakir Obbaa jedhamu ajjeefame, uummannis hiriira ba'e. Abbaan qabeenyaa Zaakir Obbaa jedhamu godina Jimmaa aanaa Geeraa akka ta'e haala suukanneessaa ta'een halkan edaa ajjeefamuu miidiyaa hawaasaan qoodameera. Namni kun godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Waallaa jedhamutti humnoota faannoon akka ajjeefame odeeffannoon arganne hima. Ajjechaa nama kanarra ga'ee ilaalchisuun hawaasni Oromoo bakkichaa rifaatu'amaa keessa seeneera. Hiriira mormiis gaggeessaa akka jiran dhaga'ame. Namni kun humnoota finxaalayyiin ajjeefamuu shakkama. Ta'us ifatti eenyuun akka ajjeefame hanga gabaasa kana qopheeffannetti wanti barame hin jiru. Ajjechaan kun akka marsaa miidiyaa hawaasaa irraa hubatametti humnoota finxaalayyii Amhaaraa naannicha humnaan bosona ciranii qabatanii raawwatamuudha. Hawaasni hiriira ba'uun ajjechaa kana mormee jira. Yaadannoowwan ajjechaa suukanneessaa investeeraa Zaakir Obbaa irratti raawwatame ni balaaleffannaa. Oromoon qe'ee irratti ajjeefamuu hin qabu. Keessummaan akka keessummaatti of kabajee mataa gadi qabee jiraachuu qaba malee ilmoo keenya ajjeesuu hin qabu ka jedhan hawaasa irraa dhaga'amaniiru. Humnoonni finxaalayyii qubattummaan naannoo Oromiyaa keessa jiran bakka hedduutti gochaa hammaataa akkanaa irra deddeebiin raawwatu. Ta'us godina Jimmaatti faannoon nama ajjeesuun dhaga'ame hin beeku. Kanaan gabaasa jalqabaa ta'uun oolu. Oduu keenya birootiin Salaaleetti bulchaan aanaa sulultaa fi itti gaafatamaan nageenyaa ajjeefamanii. Godina Salaaleetti bulchaan aanaa sulultaa Abbabaa Warquu iddoo addaa Mojoo Gaajoo jedhamutti ajjeefamuu isaanii gabaafame. Qondaalli mootummaa kun itti gaafatamaa nageenyaa aanichaa waliin kaleessa ajjeefamuu isaanii marsaa miidiyaa hawaasaan qoodameera. Ajjeefamuu qondaala isaa kana ilaalchisuun kominikeeshiniin mootummaan aanaa sulultaa fuula feesbuuka isaa gubbaa mirkaneesseera. Qondaalonni isaa ajjeefamuu ibsee kominikeeshinichi akkamiif eenyuun akka ajjeefaman bal'inaan waan ibsee hin qabu. Namoonni hedduunis marsaa miidiyaa hawaasaa feesbuuka gubbaan ajjeefamuu qondaalota kanaa himaniiru. Ifatti waan adda ba'ee jiraachuu baatus qondaala mootummaa kana waraanni bilisummaa Oromoo ajjeesuu akka hin oolle eerameera. Sulultaan magaalaa Finfinneetti marsanii jiran keessaa tokko yoo taatu humnoota waraana bilisummaa Oromoon waliin wallaansoo keessa seenuun ishee bubbulaa jira. Oduu keenya birootiin Obbo Lammaa Magarsaa Xaaliyaaniitti hordofamaa jiraachuuf yaaddoo nageenyaas akka qaban saaxilame. Lammaa Magarsaa erga fuula uummataa duraa dhokatanii fi aangoo hundarraa gaggeeffamanii ji'ootaaf mana isaaniitti akka hin baanee fi namaanis waliin quunnamne hidhaa dhaabbii keessa turuu isaanii saaxilameera. Mana isaanii keessatti ji'oota 6 oliif akka namaan waliin argine akkasuma akka mana hin baane taasifamuu isaanii hiriyaa isaa wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Hidhaa dhaabbii keessa jiraachuu Obbo Lammaa Magarsaa gungumamuu gaafa eegalu bifa jaarsummaa wayitiin biyya akka bahe qondaalli maqaa isaa himuu hin feene kun dubbateera. Hiriyaan Lammaa Magarsaa akka jedhetti Lammaan hidhaa manaatiin booda tattaaffii isaanii fi gargaarsa namoota tokko tokkootiin biyyaa ba'uun Xaaliyaaniitti sagantaa nyaataa addunyaa WFP keessatti qacaramanii hojjechuu eegalaniiru jedha. Waggoota muraasa darban kana Xaaliyaaniitti qacaramee hojjechuun miindaa argatuun maatii isaas jiraachisaa akka ture himeera. Haati warraa isaa dura Ameerikaatti imbaasii Itoophiyaa keessaa hojjechaa akka turte Lammaan gaafa gaggeeffamuun mirkanaa'u hojiirraa ari'amuu ishees gabaasichi ibseera. Amma jireenya isaaniif malu jiraachaa akka hin jirre kan himu hiriyaansaa kun kutaa tokko keessa qofaa isaa akka jiru dubbateera. Biyya ormaatti yeroo isaanii hedduu qofummaan dabarsuu jedha. Lammaan erga biyyaa ba'ee booda amma allee akka adamsamaa jiru gabaasni BBC kun hubachiisa. Gaafa isaan rakkatan, gaafa hidhamanii sagaleen isaanii badu, uummanni kun eessa jirtaa kan hin jenne, aangaa'onni dura waliin turanis eessa jirta hin jenne isa kanatti mufii qabaa jedha. Hiriyaan isaa kun torban lamaan darban keessa Obbo Lammaa Magarsaa hidhamuuf barbaadamaa jiraachuu Kelloon gabaasuun isaa ni yaadatama. Oduu itti aanee farqaa qabnuun weellisaa Taaddasaa Fiixee waamicha na gargaaraa hawaasa Oromoof dabarse. Sagalee gurratti mi'aawuuf jechoota sammuu namaa keessaa hin banneen sirbaa akka ture Taaddasaa Fiixee dhaamsa na gargaaraa jedhu taasifateera. Kabajamtoota lammii koo ka biyya keessaaf ala jirtan maraaf jechuun ergaa dhaammateen weellisaan kun haala rakkisaa keessa akka jiru hime. Anamma mana hin qabu ka jedhe weellisaa Taaddasaan sababa jireenyi isatti cimtee hariiroo hawaasummaallee akka addaan kute dubbateera. Ergaa firaa walitichaan naa ga'aa jedhu kanaan haalli na muddee jennaaniin isinitti dubbatachuu dhufee malee fedhii rakkoo kana ibsuu hin qabu jedha. An waanuman ittiin deemee nama dubbisuu hin qabu. Jiruuf jireenyi baay'ee natti cimeeraa jedha. Artii Oromoo hojjechuun waggaa baay'ee dabarsuu kan himu weellisaan kun amma an daldalees hin qabu, qotadhees hin qabu, isinuma qofan qabaa jedha. Qabeenyi isaa artii fi aadaa uummata Oromoo qofa ta'uu himeera. Ayyoon uummata gaafadhe ittiin qaana'uu, ittiin sheena'uu ka jedhu Taaddasaan waan dhala namaa tokkoof barbaachisu jireenya koo waan na utubu na gargaaraa jechuun dhaammateera.
viidiyoo gabaabaan namni kun utuun ciniinnadhu naagamnaanin isinitti himachuu dhufe jedhe kun jireenya artistoota Oromoo durii haalaan saaxileeraa jedhame. Artistoonni durii haalaan miidhamoo ta'uu isaanii hubatee uummanni nama kanaaf deeggarsa taasisuu akka qabus dhaamamee jira. Oduu keenya birootii yuunivarsiitiin mattuu dhimma miidiyaa mootummaa OBN irratti maqaan isaa dhaame wal qabatee ibsa kenne. Barnootaan hanga ammaa hin barsiifneen akka waanan as mattuu yuunivarsiitii irraa eebbifamaniitti kanneen maqaa kiyyadhaan dogoggora ta'uu baraa jedha. Yuunivarsiitichi fuula miidiyaa dhuunfaa isaan OBN qophii ca'aa gidduu kana hawaasaaf tamsaafame ijoo dubbii hawaasaa ta'uu itti fufeera. Qophii sanaan waan saaxilame keessaa tokko nama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fuuldura dhaabbatee kijibedha. Namni akka carraa hojii uumameen miliyeenara ta'uutti of ibse hojjetaa mootummaa ta'uu ibsamaa ture. Wayita dubbii taasifame sanatti yuunivarsiitii mattuu irraa barnoota veterinar madiisinii baratee ba'uu isaa caqase. Mattuu irraa eebbifamee erga ba'ees waldaan ijaaramee horsiisa beelladaa irratti bobba'u Obbo Shimallisiif hima. Dubbiin kun soba ta'uu isaa akka saaxile yuunivarsiitiin mattuu barnoota jedhame kanaan barataa eebbisiise akka hin qabne himeera. Daldala maqaa isaan taasifame kana ofirraa akka qolate yuunivarsiitiin mattuu sagantaa caayaa OBN godina Harargee ba'aa aanaa gooroo guutuu irratti hojjetame gaafa 3/6/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa galgala sa'a 3 irratti qilleensa irra ooleen akkasumas irra deebiin oduu OBN gaafa guyyaa 4/6/2017 darbeen namni yuunivarsiitii mattuu irraa gosa barnootaa veterinar madiisiniidhaan eebbifame jedhee yaada kaase dogoggora ta'uu isaa fi yuunivarsiitichi sagantaa akkasii kan hin barsiifne ta'uu hubadhaa jedha. Yuunivarsiitiin kun amma sagantaa veterinar saayinsii barsiisaa jiraatus reefuu barattoota waggaa 4ffaa akka qabu malee haga ammaatti sagantaa jedhame kanaan barataa kamuu kan hin eebbisiifne ta'uu beeksiseera. Kanaafuu sagantaa sana irratti yuunivarsiitii mattuutiin wal qabsiifamee ka dubbatame dogoggoraa jedhee jira. Oduu itti aanuun Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamte. Yaa'ii idilee 46ffaa mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa irraa kaleessaa guraandhala 12/2025 Finfinneetti eegalame irratti Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtichaa taatee filatamuu ishee ibsameera. Filannoon miseensa mana maree nageenyaa 5 walga'ii idilee ajandaalee mana maree hojii raawwachiiftuu gamtichaa gaggeeffamaa jiru keessaa tokko ture. Haaluma kanaan Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii taatee ka filatamte yoo ta'u bara 2025 hanga bara 2027 waggaa 3 miseensa mana marichaa ta'uun akka tajaajiltu ibsameera. Itoophiyaan miseensa mana marichaa taatee filatamuun ishee gama dantaa biyyaalessaa fi naannawaa ishee kabachiisuun faayidaa tarsiimoo akka argamsiisu biiroon kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gama isaatiin Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamuun nagaa fi nageenya akkasumas misooma Afrikaa keessatti gumaacha qabduuf beekamtii kennuudha jedhee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf qabannee kan hangammaa dhaggeeffattan ture.